Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya koorsii dubbii amantaadhaan jechuudha. Akkuma yaadattan boqonnaa lammaffaadhaa eegallee barachaa kan jirru. Boqonnaa lammaffaadhaan eegallee kan jiru jechuudha sirna uumamaati. Kutaa afuraffaa darbeen uumamtoota guyyaa jahanii kan jedhu eegallee kan guyyaa dilbataa amma ta'e barachuudhaan gidduutti kan dhaabnedha. Guyyaa har'aa achirraatu eegaluudhaan kan funachuudha. Kutaa darbetti maal barannee uumamtoonni guyyaa dilbataa uumama 8 akka isaan ta'anii 8 isaanii keessaa kanneen warreen jalqabaa amaloota foonii arfan kutaa duraatiin kan baranne jechuudha. Dachee, bishaan, qilleensaa fi ibidda. Isaan kun arfan amaloota foonii akka isaan jedhaman. Isaan kana Waaqayyo bakka hin jirretti gara jireenyaatti akka inni fide baranneerra. Warra kan ta'an immoo dukkanadha. Dukkanas immoo Waaqayyo guyyaa kanatti shanaffaatti kan uumedha. Taanee kan jiran maal jenne samiiwwan torban egaa gubbaatii gara gadiitti yeroo lakkaa dhufnu maal jenne turre kan jalqabaa samii tsara Haariyaam jenneerra. Kan lammaffaa immoo membara Sibaat teessoo mootummaa jenneerra. Sadaffaatti kan baranne samii wuddur jenneerra. Kan afuraffaa immoo mootummaa Waaqayyoo yookiin immoo Yerusaalem samii jechuudhaan maalummaa isaan kanaadha barannee kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa irraa immoo isaan kanatti dhufuudhaan shanaffaarraa kaasnee barannaa jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya nu barsiisuuf fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan samiiwwan afanii sadan isaanii tartiibaan Iyyoor, Raamaadhaa fi Ereer kanneen jedhaman yommuu ta'an samiiwwan kun akkuma yeroo darbe kaasnee magaalaa ergamootaa jedhamuudhaan beekamu. Maaliif magaalaa ergamootaa jedhamanii? Waaqayyo ergamoota gosa 100 negadiidhaan qomoodhaan gaafa jennu qomoo 100 kan uume bakka inni jiraachise samiiwwan kana sadanirra waan ta'eedhaaf magaalaa ergamootaa jedhamuudhaan beekamu. Kan jalqabaa samii Iyyoor shanaffaatti kan argamu jechuudha. Samii mootummaa Waaqayyoodhaaf Raamaa gidduutti kan argamu jechuudha. Magaalaa ergamootaa sadan keessaa kan jalqabaati. Qomoowwan ergamootaa 100 keessaatu waa ergamootaa taansinee baranna. Qomoon 40 asirra kan jiranidha. Qulqullichi Phaawulos amma samii kanatti akka fudhatame kitaabni qulqulluun ni dubbataan numtoo isaa dubbatee maal jedhe nama Kiristoosiin nan beeka jedhu fuudhaan hanga samii sadaffaa ga'utti fudhatame. Samii sadaffaa jechuun samii Iyyoor jechuudha. Haala kanaatiin ofuma mataasaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 kaaseera. Boqonnaa 12 dubbisa ni argattu. Inni isuma mataasaadha. Matuma isaa qulqulluma Phaawulositu amma samii Iyyooritti ga'e jechuudha. Samittiin ishee kan samii sadaffaa kan jedhamte jechuudha. Kan jaffaa Raamaa kan jennudha. Samii Raamaa magaalaa ergamootaa keessaa samii lammaffaa samiiwwan torban keessaa immoo samii jaffaa yommuu ta'u teessoo yookiin immoo magaalaa qomoo ergamootaa qomoo soddomaati inni kuni kan torbaffaa fi kan xumuraan immoo samii Ereer jedhamudha. Samii Ereer Raamaa gadi kan jiruu fi akkasumas Xeefar kan gadu kan olitti kan jirudha. Inni kun immoo magaalaa ergamootaa keessaa kan xumuraa yommuu ta'u teessoo yookiin immoo magaalaa ergamoota qomoo soddomaati jechuudha.
waaqayyo gaa ogummaa isaadhaan akka beekutti akka barbaadetti akka fedha isaatti samiiwwan kana sadii taasisuudhaan ergamoota isaa haala kanaatiin qubachiisee jechuudha. Samiiwwan maaliif torba ta'aniin isuma waaqayyooti uume akka barbaadetti inni wanti hundumtuu isa biratti beekamaadha. Nuti garuu sababa foonii qofa kaasuudha kan dandeenyu wanti hundumtuu garuu isa biratti waaqayyo biratti kan beekamaa kan ta'e inni ogummaa isaadhaan utubaa malee kan nama dinqisiisu utubaa osoo hin qabaatiin haala kanaatiin samiiwwan torba dhaabachiiseera jechuudha. Innaa kun ogummaa waaqayyoo beekumsi waaqayyoo amma bakka nama dinqisiisu kan irratti barannuudha jechuudha. Waa'ee samiiwwanii osoo hin taane waa'ee uumaa keenya asirraa sirriitti kan nama dinqisiisu utubaa osoo hin qabaatiin akkasumatti kan inni dhaabedha. Kiruubeel immoo teessoo isaa kanneen baatan inni immoo isa arabulee kan mul'atu gaafa jennu kunis baay'ee kan nama dinqisiisudha. Innaa gadoof qa'ummaan waaqa keenyaa uumama uumee jiraachisuudhaan wajjirraan walii akka isaa walii galan taasisuusaa kun hundumtuu waaqayyoon akka dinqisiifannu akka sagalteeffannu nu taasisu jechuudha. Uumamtoonni guyyaa dilbataa keessaa uumamni torbeeffaan ergamoota waaqayyoodha. Uumamtoonni warreen ja'iffaa samiiwwan torbanidha. Warra kan torbeeffaa immoo ergamootadha. Waaqayyo ergamoota guyyuma kana kan uumechaadha gaafa guyyaa dilbataa yookiin immoo sanbata kiristaanaa jechuudhaan kan waamnu gaafa guyyaa kana uume jechuudha. Ergamoota waaqayyo akkamitti uume bakka hin jirreerraati gara jireenyaatti fiduudhaan isaan uume. Namoonni baay'een yeroo tokko tokko ergamoonni waaqayyo isa qilleensaa fi ibiddarraa isaan uume jechuudhaan ni dubbatu. Kanaasif immoo caqasoota kitaaba qulqulluu ni kaasu. Fakkeenyaaf haa ilaallu faarsaa 300 lakkoofsa 4 yoo ilaalle akkasumas ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota birootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti kan jiru isaan kan lamaan kaasuudhaan ergamoota waaqayyoo ibiddaaf qilleensa irraa uume jechuun dubbatu. Kun garuu sirrii miti. Waaqayyoo ergamoota kan fide bakka hin jirre gara jireenyaatti kan fide. Mi'a ilaallu caqasoota lamaan keessaa tokko kan qulqulluu Phaawulos gaafa ilaallu maal jedha? Ergamoota isaa qilleensaa kan ergamanis immoo labooba ibiddaa kan taasisu isadha jechuudhaan kaasa. Ergamoota isaa maal kan taasisu qilleensa kan taasisu jechuudhaan kaasa. Egaan kana jechuun waaqayyo ergamoota isaa qilleensa irraa uume yookiin immoo ergamoota isaa ibidda irraati uume jechuu miti. Kun maalidha? Amalli ergamoota waaqayyoo akka amala ibiddaadhaaf akka amala qilleensaa waan ta'inaaf walitti qabee kaase malee sanarraati waaqayyo isaan uume jechuu miti. Kun immoo maaliifidha? Ibiddiif qilleensi dhokattootadha. Hin mul'atan miti jechuun qilleensi hin mul'atu. Ibiddi immoo hin qabamu. Akkuma kanaas immoo eeyyama namaa kanneen raawwatan isaan kun lama eeyyama namaa ni raawwatu. Akkuma kana ergamoonni waaqayyo maaliif dhokate kanatti fakkeeffamanii kan jalqabaa dhokattootadha hin mul'atan qillee hafuuradha jechuudha. Sanaan qilleensi ni fakkaatu hin qabamanii ibiddatti fakkeeffamu. Akkuma kanaas immoo fedhii waaqayyoo wanta bakka amma barbaadametti amma waaqayyo isaan ergetti deemanii wanta raawwataniidhaaf ariifannaan isaanis akkuma qilleensaa waan ta'eedhaaf kana kanaan walitti qabameetu ergamoonni waaqayyoo ibiddaaf qilleensatti fakkeeffamu jechuudha. Ibiddiif qilleensi akkuma yoo darbe kaasne amaloota fooniiti. Ergamoonni immoo dhuguma amala foonii kan hin qabne ni beekna. Qilleensa isaan hafuura qofadha malee foon nuti uffannu kana hin qaban isaan ergamoonni foon hin qaban. Kan hin mul'anne isaan maalidha? Hafuuradha jechuudha. Hin argamanii nyaachuun isaaniif hin jiru, dhuguun isaaniif hin jiru, uffachuun isaaniif hin jiru. Isaaniif nyaanni isaaniif dhugaan isaanii maalidha? Galatoo waaqayyo qofaadha. Nutis immoo yoo mootummaa waaqayyoo deemne kadhanne yoo seenne deemne kan agarru jechuudha. Abdiidhaan kan eeggannu mootummaa waaqayyoo achitti kan agarru ergamoonni sana nyaatu jechuudha. Innaa dhukkubsachuun isaan bira hin jiru, dadhabuun hin jiru, dulloomuun hin jiru, duuti hin jiru. Isaan kun hundumtuu amala fooniiti waan ta'eedhaaf ergamoonni foon waan hin qabneef kan hin qaban jechuudha. Ibiddiif qilleensi garuu maalidha? Amaloota fooniidha. Amala sana kan qabu namni yookiin uumamni amaloota kana qabu isaan kan hundumaa ni qabaata. Kanaaf ergamoonni tasuma sana amala kan hin qabanii jechuudha. Amala foonii ibidda isaa ta'uu kan ibiddaas kan qilleensaas kanneen biroos of keessaa hin qabanii isaan kallattii maa waaqayyo maal taasisaan uume bakka hin jirreerraati gara jireenyaatti fiduudhaan isaan uumeedha. Lakkoofsi isaanii meeqadha? Meeqadha ergamoonni kanneen uumaman jennee gaafa gaafannu hin beekamuudha deebinsa. Hin beekamu. Akkamitti hin beekamu? Abbootonni maal jedhu lakkoofsa ergamootaa gaafa kaasanii Addaam erga uumamee booda Addaam erga uumame kaasee
hanga guyyaa irratti ijoollee Addaam dhalatan hundumaa lakkaa'a. Kana booda warreen gara fuulduraatti dhalatanis lakkaa'a amma dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaatti. Namoota kana hundumaadhaaf ergamoonni jiran osoo namoota kanaaf ramaniitu hanga baay'ina rifeensa mataa keenyaa nama tokko tokkoof ga'uu jechuudhaan ka'aniiru. Innaa haala kanaatiin herrega isaa hojjennee bira ga'uu dandeenya jechuudha meeqa akka ta'an. Sijjammar rifeensi mataa nama tokkoon beekamu lakkoofsa jechaadha. Garuu nama tokko tokkoof yoo hiraman amma baay'ina rifeensa nama tokko hunduma keenyaaf ga'u jechuudha. Kana jechuun baay'ina isaanii beekamu jechuudha. Baay'ina roobaatis kanneen kaasanis ni jiru abbootiin. Baay'ina coba gaafa bokkaan roobu erga addunyaan uumamtee booda amma dhufaatii lammaffaatti baay'ina bokkaan roobu coba isaa duukarra gaafa lakkoonu ergamoonni waaqayyoo amma sanaa baay'atu jechuudhaan lafa kaa'aniiru. Kanas egaa xobbilee kan roobe bokkaa sana yoo lakkoofne Addaamii kaasee amma dhufaatii lammaffaatti kan jiru jechuudha. Ergamoonni amma sanaa baay'atu jechuudha. Innaa maal jechuudha kun kallattii maal baay'inni ergamootaa hin beekamuudha. Hin beekaman yoo ta'e garuu qomoowwan ni qabu. Qomoowwan 100tti qoqqoodamuudhaan qomoo isaanii keessa ergamoonni baay'inaan jiru jechuudha. Qomoowwan kana immoo akkuma jalqaba kaasne waaqayyo maal taasiseera maqaatti baasuudhaan sadarkaa samiiwwan adda addaa isaan jiraachiseera. Samii raamaa meeqa jennee ergamoota qomoo 40. Samii iyyoor 40. Samii raamaa 30. Samii erer 30 jechuudhaan akkuma keenya isaan kana dhagaa waaqayyo qomoowwan 100 kana bakka sanatti qoqqooduudhaan kan isaan jiraachisee jechuudha. Samii iyyoor kan jalqabaa kan ta'e qomooni 40 bakka jiraatan irra waaqayyo maal taasise samii kana bakka 4tti qoodeera. Gubbaadhaa gara gadiitti jechuudha bakka akka maal jenna akka sadarkaadhaan jechuudha. Sadarkaadhaan samii sana bakka 4tti qoodeera. Kana booda qomoowwan ergamoota 100 keessaa qomoo 40 fuudhuudhaan qomoo 10 sadarkaawwan arfan sana keessaa kan gara olii qomoo 10 warreen hafan kan lammaffaa qomoo 10 kan sadaffaa fi qomoo 10 kan afuraffaa jiraachuudhaan qomoowwan 40 haala kanaadhaan isaan qoqqoodeera. Isaan kun qomoo sadarkaawwan kun magaalaa jedhamu. Sadarkaa tokkoffaa magaalaa jalqabaa sadarkaa lammaffaa magaalaa lammaffaa sadarkaa sadaffaa magaalaa sadaffaa jedhamuudhaan haala kanaatiin waamamu. Magaalaa jalqabaa kan jennu qomoowwan ergamoota 10 maqaan qomoo isaanii maal jedhama? Agaa'isti jedhee erga moggaasee booda ergamoota warreen kufanidha. Seexanaayiliin yeroo sana seexanaayil kan jedhamu guyyaadhaa diyaabiloos kan jedhamu hoogganaa isaanii taasisuudhaan magaalaa Iyyoor ishee gubbaarra keessa isaan qubachise. Samii magaalaa lammaffaarra immoo qomoowwan 10 warreen taanan maqaa isaanii kiruubel jechuudhaan. Kiruubel jechuun maqaa qomoo ergamootaati. Hoogganaan isaanii immoo kiruub jedhama. Kiruub ergamaa tokkooti. Kiruubel garuu lakkoofsaan hin beekamu. Kiruubel kanneen jedhaman lakkoofsaan hin beekamu. Kiruub garuu hoogganaa isaaniidha. Innaa magaalaa Iyyoor keessaa samii lammaffaarra magaalaa Iyyoor samii Iyyoor magaalaa lammaffaarra isaan boqachise isaaniin kaa'e. Kan sadaffaa immoo magaalaa sadaffaa qomoo ergamoota sadaffaa Suraafel kanneen jedhaman isaan kun egaa Suraafel kan jedhamu qomoo ergamoota 10dha kan of keessaa qabu. Suraafel jedhame kan waamaman qomoo ergamoota 10 of keessaa qaba. Hoogganaan isaanii Suraafii kan jedhamu wajjin samii Iyyoor kutaa sadaffaa keessa magaalaa sadaffaa keessa isaan jiraachise jechuudha. Kana afuraffaa immoo qomoowwan 10 hafanii maqaa isaanii Haayilaat jechuudhaan moggaase. Haayilaat jechuudhaan moggaase booda hangafa hoogganaa isaanii immoo qulqulluu Mikaa'elii taasisuudhaan magaalaa Iyyoor kutaa samii Iyyoor kutaa afuraffaa yookiin immoo magaalaa afuraffaarra isaan jiraachise jechuudha. Kanaafuu isaan kun arfan isaanii qomoon jalqabaa agaa'isti kanneen jedhaman gareen jalqabaa jechuudha. Isaan kun qomoowwan ergamoota 10 kan of keessaa qabanii. Kan lammaffaa qomoo kiruubel kan jenne isaanis qomoo ergamoota 10 lakkoofsaan kan hin beekamne hangafnis hoogganaan isaanii kiruub kan jedhamu wajjirraan. Magaalaa sadaffaa qomoo ergamoota eenyu jedhee moggaase Suraafel isaan kunis qomoo ergamoota 10 kan of keessaa qabanii fi hoogganaan isaanii ergamaa Suraafii waliin haala kana isaan qopheesse. Kan afuraffaa immoo Haayilaat jechuun moggaasuudhaan qomoo ergamoota 10dha lakkoofsaan hin beekamu hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'el wajjirraan isaaniin kaa'ee jechuudha. Kiruubel jechuun maal jechuudha? Qomoo kiruubel gaafa jennu isaan kun kiruubel gaafa jedhaman bakka baay'eetti wanta dhageenyuudhaaf mee isaan kana kiruubeliif Suraafel haa ilaallu. Kan jalqaba kaasne agaa'isti kanneen jedhaman garee
Diyaabiloos kanneen turena seexanaa kan jedhamu hangafa ergamoota hundumaa kan ture amma garuu kan kufe jechuudha isaanidha. Kan lammaffaa kirubeelii suraafel immoo haa ilaallu haayilaat garuu qulqulluu Mikaa'eliin kanneen hoogganamanidha isaan kanas ni ilaalla. Qomoon kirubeel mudhii isaaniitti gaditti tokko ta'anii mudhii isaanii olitti immoo mataadhaaf fuula afur kanneen qabanidha. Kitaabni qulqulluun bakka baay'ee isaan kaaseera. Tajaajilli isaanii bifa lubootaadhaan teessoo sillaasee baatuudha akkuma yeroo darbee kaasnu. Fuulli isaanii maali? Fuula afur kanneen qabanidha fakkii sillaaseetti akkuma agarru jechuudha. Fuula namaa, fuula sa'aa, joobiraadhaaf kalleenchaa kanneen qabanidha. Ijaan kanneen guutaman qaamni isaanii ijaan kanneen guutaman iji isaanii buburree akka bifa qeerransaa kan ta'e fuullee diriiraa kan qabudha. Kun maalummaa isaanii jechuudha. Tajaajilli isaanii immoo bifa lubootaadhaan teessoo sillaasee baatuudha jechuudha. Erga caqasoonni kun waa'ee isaanii ni ibsu. Hisqeel 1:6, Hisqeel 18:9 yoo ilaalle isaan kana waa'ee kiruubeel dubbatu. Teessoo sillaasee baatu akkuma kan jenne Waaqayyo akkas ta'e wanta mul'atuudhaaf akkuma dheengadda kaasne fokkaatetti wanta mul'atuudhaaf malee inni immoo addunyaa kan baatu Waaqayyoodha. Lammaffaan immoo caammaachuus dandeenya kophee keenya jechuudha akka kophee. Namni kophee godhatee gaaf deemu eenyu kan eenyuun baatu. Kopheetti nama baatamoo namatu kophee baata akka kanaa jechuudha. Haala kanaatiidha kan ibsamu. Warreen qomoo lammaffaa immoo suraafeel kanneen jedhamanidha. Isaan kun immoo fakkeenya diyaaqonootaati. Kadhannaadhaaf kanneen jabaatan akkasumas kanneen jajjabeessan diyaaqonoonni biyya lafaa haala kana tensiiwula tsaloota jedhuun kadhannaadhaaf jabaadhaa kaa jechuudha akkuma dubbatan. Kadhannaadhaaf kanneen jabaatanii fi kanneen jajjabeessanidha. Ergamoota galataa ta'e hundumaa galatoodhaan Waaqayyoon kanneen galatamu jechaadha. Bifti isaanii bifa guchiidhaaf bifa beelataa kan fakkaatu tokkoon isaanii immoo koochoo jaajaa kanneen qaban qulqulluu jedhanii fuula dura Waaqayyo dhaabbatanii galateeffatu jechuudhaan Isaayyaas mul'ata isaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasnee akka amma furitti gaafa dubbisu kan argannu isaan kanadha jechuudha. Yeroo hundumaa fuula dura Waaqayyo dhaabbachuudhaan kanneen kadhatan ergamoota samii abbootii samii 24nis ni jedhamu yeroo hundumaa galatoota sillaaseedhaaf kanneen dhaabbatan jechuudha. Kana fudheffaa garuu kan qulqulluu Mikaa'el isaan kun ergamoota Waaqayyoodha. Maalidha qulqulluun Mikaa'el hangafa kan isaanii qofa osoo hin taane kan ergamoota hundumaadha kan ta'eeru isa kana gara fuulduraatti tarii yoo kaasne waa'ee kufaatii namaa gaafa jalqabnu kaasuu dandeenya. Ergamoonni kun garuu Waaqayyoodhaaf kanneen ergamanidha. Fedha Waaqayyoo raawwachuudhaaf amma Waaqayyo isaan ergutti bakka isaan ajajan hundumaatti kanneen ajajamanidhaa fi kanneen ergaman gara namaatti dhufuudhaan nama kanneen eegan akkasumas warreen biroo kanneen ajajaman jechuudha. Samii lammaffaatti gaafa dhufnu samii lammaffaa akkuma kaasne samii raamaati qomoo yookiin immoo nagadii 30 qaba. Samiin kun bakka sadiitti qoodamee kan jiru magaalaa jalqabaa magaalaa lammaffaadhaaf magaalaa sadaffaa jedhamuudhaan bakka sadiitti qoqqoodameera. Magaalaan jalqabaa qomoo ergamootaa 10 kan of keessaa qabu maqaan isaanii Arbaab jedhamee kan waamamu Arbaab jedhamee kan waamamu Waaqayyo halkanaatiin moggaase hangafa isaanii qulqulluu Gabri'eel taasisuudhaan samii raamaa magaalaa ishee jalqabaa keessa isaan kaa'e. Kan lammaffaa immoo qomoon 10 yaananii Manaabirt jedhamu hangafni isaanii qulqulluu Rufaa'elidha. Waaqayyo magaalaa lammaffaarra isaan kaa'eera. Kan sadaffaa immoo qomoo 10 warreen taane jala warreen xumura Silxaanaat maqaan isaanii bakka tokkotti Sulxaanaa jedhama lakkoofsa isaanii beekamu. Hangafni isaanii hoogganaa isaanii qulqulluu Sooriyaaleedha. Sooriyaaleedha. Samii raamaa magaalaa sadaffaarra jiru jechuudha. Arbaab Waaqayyoo kanneen dhaabbatu jedhaman kanneen caqafaman Waaqayyoon kanneen tajaajilaniif kanneen kadhatan Waaqayyoodhaaf kanneen ergaman mul'ata wangeelaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19tti qulqullichi Gabri'eel akkuma dubbate jechuudha. Manaabirt immoo gaachana bakakkaadhaa fi eeboo ibiddaa qabatanii bara baraaf balalaa kanneen jiraatanidha. Silxaanaat immoo himaa labsii ta'uudhaan ergamoota kadhannaadhaaf kanneen kakaasanidha. Haala kanaatiin hojii isaanii kennamee fi kanneen dalagan jechuudha. Kan sadaffaa immoo samii ereridha. Samii erer jechuun samiiwwan hundumaadhaaf kan xumuraati. Ergamoota nagadii 30 kan hafe 70 bakka qabataniiru. Nagadii 30 hafan yookiin qomoon 30 hafan samii kanarraa kaawwamanii jechuudha. Waaqayyo akkuma jalqabaa bakka sadiitti qoodee magaalaa jalqabaa Meekwaanit jedhee moggaasuun nagadii 30 hangafa ergamoota sadaa kaayil wajjirraan magaalaa kana isaan qobachiise. Isaan kun dhala namaa fooniif lubbuurraa kan dhala namaa rakkina irraati rakkina fooniif rakkina lubbuurraati yeroo hundumaa
kan eeganidha. Bara dhumaalattis immoo fooniif laphee dhala namaa sassaabanii kan murtoo ishee dhumaaf qopheessanidha. Qomoon kudhan lammaffaa immoo liqaanaat jedhamuudhaan waamamu. Isaan kana immoo hangafa ergamoota Salaataayiliin hoogganaa isaanii taasisuudhaan Samii Erer magaalaa lammaffaa isaan boqochiise. Bineensota akkasumas beeyladoota warreen manaa kanneen miilaan socho'an, kanneen koochoodhaan balali'an fi kanneen lapheedhaan fooqan hundumaa kan eeganidha. Egaan uumamni waaqayyoo hundumtuu eegumsa waaqayyoo keessa jiru. Kanaaf beeyladni keenya uumama kan ta'e hundumtuu eegumsa waaqayyoo keessa. Kanaaf waaqayyoo hundumaadhaaf maal taasiseera? Ergamoota jajjabeeraa jechuudha. Kanneen sadaffaan malaa'ikti jedhamu. Hangafni erga isaanii Anaaneelaa hangafa ergamoota Anaaneeloo wajjinaan isaanii qopheesse Samii Erer kan xumuraa isaan boqochiise. Isaan kun immoo biqiltoota biiftuu, urjiilee, addeessa, midhaan, muduraa, kuduraa, biqiltoota adda addaa kan eeganidha. Waaqayyoo qomoo ergamoota samiiwwan sadan keessa jiran boqochise bakka uumaan isaaniitti erge hundumaa deemanii akka isaan ergamaniidhaaf wanta inni isaan ajaju hundumaa amma raawwachuu danda'anitti aangoo kana isaaniif laate haala kanaatiin ittiin yeroo kamittuu isaan ajaja Sillaasee raawwachuudhaaf bakka waaman hundumaa kan gaanii kanneen tajaajilan ta'anii haala kanaadhaan kanneen kaawwamanidha jechuudha. Uumamni xumuraa kan guyyaa dilbataa ifa jedhamti. Uumama 8ffaati. Ifaan duratti waaqayyo kanneen uume hundumaa ilaalaa kan turre callisuudhaan kan uume waa tokko sun dubbatin akkasumatti callisuutu uume. Asitti garuu waaqayyo bifa adda ta'een ifa maal taasise uume dubbachuudhaan ishee uume. Ifti haa ta'u jechuudhaan dubbatee uume. Seera uumamaa boqonnaa 1:3 yommuu ilaallu ifti haa ta'u jechuudhaan waaqayyo uume. Kun maaliifidha? Dhaga'uun bakka jirutti dubbachuu akka qabnudha. Namni nun dhaga'u taanaan dubbannee faayidaa waan tan buusneef jechuudha. Namni jiraates dhaga'uun sun danda'an beekamu jiraatee jechuudha. Dhaga'uun barbaadoo ta'es isaan dubbachuun hin danda'amu. Waaqayyo osoo kan qaamni dhaga'u osoo hin jiraatin waa tokko iyyuu nuumni. Garuu ergamoonni ergamanii booda maal taasise? Isaan kan haala kanaatiin ifaa fi warreen hafan hundumaa dubbachuudhaan uumeera jechuudha. Ifni ifadha. Kan ifudha waa tokko sirriitti kan mul'isu waan ta'eedhaaf waaqayyo maal jechuu isaati ifa uumuu isaatiin ani akka dukkanaa kan hin qo'atamnedha kan jalqabaa. Akka dukkanaa hin qo'atamu garuu immoo amantiidhaan taatanii yoo na barbaaddan akka ifaan isinitti mul'adha kan jedhu nan argama siniifan mul'adha gaafa jedhu ifa haala kanaan fakkeenya taasisuudhaan uumeera jechuudha. Uumamtoonni guyyaa dilbataa 8 isaan kanadha. Kutaattaanuun uumama guyyaa ittaanu kan guyyaa lammiffoo kan guyyaa wiixataa qabannee kan dhiyaatu kan ta'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galannii waaqayyoof.